Qoy. Ati eenyu? Ati eenyu? Eenyummaa kee beektaa? Eessarraatii kaatee garamiin moo deemtaa? Miltoon kaayyoo keetii eenyu geejjibni kee? Maal dhaggeeffataa deema qalbii fi gurri kee? Miltoon kee kaayyoodhaa daandiin kees mul'ata. Gaafas hojiin kee biqilee ija godhata. Ijoon dubbii kootii kaayyoon koonni har'aa daandiin keessa kamii mul'anni kee maaldhaa? Wanta ulfaatu mitiin maqaan isaa kennanii dhukkubsatteen du'iin liqimsiitii dhini. Nagaa fayyaanni Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Jecha amman dubbadhe yookaan bifa walalootiin wanta ani dubbadhe kana keessatti of ilaaltu jedhee yaada. Eenyu wajjin deemaa jirta obboleessaa? Eenyu wajjin deemaa jirta obboleettii? Kanatti wal wajjin imiltoodha jettee manaa baafte eenyu? Hiriyyaan kee eenyu? Ofii keetti aansee jireenya kee kan balleessuus, kan kaasuus, kan mancaasuus, kan sirreessuus hiriyyaa keeti. Inni biraa lafa oolmaa keeti. Hiriyyaan kee eenyu? Miltoon kee eenyu? Eenyu wajjin manaa baate? Eenyu wajjin manaa baatee daandii irra jirta? Yeroo tokko hiriyyaa tokkoon qaba ture. Hiriyyaa baay'ee wal jaalannu, baay'ee wal amannaa, baay'ee wal jaalanna. Icciitii maatiitti, firatti, obboleessatti ni manne walitti manna jechuudha. Hiriyyaa dhiiraa tokkoon qaba ture. Inna yeroo tokko harmee kiyya na jalaa dhukkubeetu waan ani ittiin yaalsisu of harkaa isaati sana waan hin qabnee fi akka carraa dhiphina addaa keessan galee maazariin dhukkubsataa jiru. Inna gara maallaqa sana iddoorraan fuudhu waan an dhabeef, waan an godhu waan an dhabeef hiriyyaa kiyya sanatti bilbiladhe jechuudha. Hiriyyaan kiyya sanatti gaafa bilbiladhu bilbila na jalaa kaasee daddafiitiin qaqqabii harmeen kiyya baay'ee dhukkubsataa jiruutii waan qabnu na gargaarii maallaqa of harkaa qabaattee hin jedheeni qoy jedhee sa'aatii tokko booda naa bilbili jedheet narratti cufate. Deebisee bilbilaan naa kaasuu didee ishi jedhee sa'aatii tokko booddee sa'aatii tokko naannoo daqiiqaa 20 booddee gaafa bilbiluu fi bilbilli isaa xirree ayyaqqabbalim jedha. Na aaree jechuun bakka miira biraa keessan galee sa'aatii tokko booda naa bilbili jedhee yookaas immoo hin argadhu maazarii keetii fi iddoo biraarraa barbaadadhu naan hin jenne sa'a tokko booda naa bilbili jedhee deebisee gaafa bilbiluu fi bilbilli xirree ayyaqqabbalim jedha. Sana booda isa barbaacha mana isaa deeme jechuudha. Maazarii qophaan natti gatee bakka fala wallaalee guyyaa natti dukkanaa'ee harmee ofiiti waan ta'eef inna sana booda maal godhaa deemee gara mana isaa gaafa naqu balballi isaa cufaadha. Warroota inni gibbii keessa jiraatu gaafan gaafadhu baheera hin jiru as jedhanii jechuun mooraa ala baheera jechuudha mana jirudhanii bakka otoon of ciru otoon boohuutii boo'icha koo alatti fixadhee maazarii fuulduratti hin boo'u jedhee boo'icha koo alatti fixadhee ol gaafan seenu inni mana jira. Maazarii bira jira jechuudha. Akkas gara mataa maazarii kana teessoo keeyyaatee taa'a. Nan aaree sana booda sammuun keen hojjetan jedhee sammuun keen hojjetan tasgabbaa'i taa'i naan jedhee inna maazarii dhaqee isinitti fure akkam jedhee gaafan gaafadhu dawaa kana bitee waan akka juusii manaamna miriindaa kana bitee maazarii bira jira jechuudha. Maalli qoricha eemsii fidee jenna isatu naa fidee hiriyyaa keetu naa fidee naan jette. Eessaa fiddee fi bilbila hoo cufattee maalaa ta'uu fiddee kana boodati hiriyyaa koos miti jedhee bakka bifa dheekkamsaatiin bifa arrabaatiin gaafan gaafatu tasgabbaa'i sanyii tasgabbaa'i jedhee sana booddee akkamitti akkas gootaati maa bilbila na jalaan kaasunnaan bilbilli koo cufateera ani sim kaardii kiyya boorsaa birrii keessa keewwadhee bilbila kiyya gurguree harmeen kee anaafis harmee kooti waan ta'eedhaaf iddoorraan argadhee siif liqeessu waan hin qabneef bilbila kiyya gurgureetan harmee keessi wal'aanuuf filadhee naan jedhe. Sana booda akka gammachuu wayii na godhee bifa bakka miira boo'ichaa keessan galee bakka waan an godhan midhasii maazariin dhukkubsatti jaalalli yookaas immoo hiriyyaan kun oolmaa akkamii akkanaaf oole sammuu koo rukute jechuudha. Na bilbila isaa
bilbila inni ittiin namoota garaagaraa yookaan faayidaa garaagaraa barnoota isaa ta'u communicate godhu baasee boorsaa birrisaa keessa sarara isaa keeyatee bilbila qafuu gurguree harmee kiyyan awwadhaan filate jechuudha riyyaan kuni. Ani jireenya koo keessatti obboleessa kan dagadhu agarraas na wajjin rakkataadhuma jira na wajjin jira. Gooftaan barasaaf jireenya isaa haa eebbisu. Maal jechuu barbaadeen hiriyaa akkamii wal wajjin jirta? Hiriyaa akkamii wajjin deemaa jirta obboleessa koo? Hiriyaa akkamii wajjin deemaa jirta obboleettii koo? Hiriyoonni baay'een lafa rakkina akkasitti kan nama gatanii badan jiru jechuudha. Obboloonni baay'een siifan jira waan akkasii morma koo siif hin kennu gurbaa nan beektu ati. Lubbuu koo siif hin kennu nan beektu gurbaa ati. Ekilee koo anaan nan beektu siifan du'aman. Jireenya koo dabarsee siin kennuudhaanii jireenya keenya dabarsatanii kan fudhatan hedduu isaanii beekna. Hiriyaatu si balleessa. Hiriyaatu karaa sitti agarsiisa. Hiriyaatu lafa oolmaa kee sirreessa. Hiriyaatu mul'ata keessatti agarsiisa. Hiriyaatu kaayyoo kee galmaan siif ga'a. Hiriyaatu si jajjabeessee harka siif qaba. Haadha keef abbaa kee obboleessa keef obboleettii kee caalaa firoota dhiyoo fi fagoo abdattu caalaa hiriyaa dhugaa yoo qabaatte hiriyaa dhugaan sun siif jireenya ta'uu danda'a jechuudha. Obboleessaaf obboleettii koo hiriyaan kee eenyu? Hiriyaan kee eenyu? Yeroo hundumaa kan sirraa addan baane, yeroo hundumaa kan sirraa si dhiisee bakkeetti sin ganne hiriyaan kee eenyu? Waadaa si galee inni lafa nan buusne hiriyaan koo sun. Lafa onaa keessatti kaleessa daa'imummaatti gola dhibaa'ummaa keessaa na baasee, gola hiyyummaa keessaa, gola wallaalummaa keessaa na baasee hiriyaan kiyya har'as nan ganne. Barattee tarra beekumsa gahaa qabda. Barattee yookaas immoo hojii qabattee maallaqa gahaa qabda. Bifa gaarii qabda, hiriyaa gaarii qabda. Teessoo gaarii jirta, magaalaa irra jirta. Jedhee hiriyaan koo kaleessa gola xiqqummaa keessaa, gola daa'imummaa keessaa, gola dhibummaa keessaa kan na baasee har'allee kan nan ganne, har'allee yoomuu kan nan buusine hiriyaan kiyya. Hiriyaa foonittis, hiriyaa hafuuraattis isa kanan qaba. Isa kanan qaba. Isa kana wajjin deemeen immoo yoomiyyuu boquun koo gadi ilaala. Isa kana wajjin deemeen immoo foon koo waan barbaadu dhabuu danda'a. Kaayyoon koo gufatee karaatti hafuu danda'a. Mul'anni koo na keessatti maseenuu danda'a. Ijji koo namoota irra taa'eetiniin ijji koo qaana'uu danda'a. Abdiin keessa koo jiru muguu danda'a. Muguleen koo na laafuu danda'a. Inni foon kun bakkeedhaa mul'atu kun dhumuu danda'a. Yoomiyyuu inni galaa godhee na keessa kaa'e inni kun hafuurri qulqullu yoomiyyuu na keessaan badu. Otoo inni jiruuti wanti na dabbarus hin jiru. Otoo inni jiruuti wanti na boosisus hin jiru. Wanti na boosisu biyya lafa kanarratti hedduutu jira. Garuu otoo inni jiru wanti na boosisu tokkollee hin jiru. Gara koo ilaalaa fuulli keessan haa ifuu jedhe. Gara koo ilaalaa hin boossu hin jenne. Gara koo ilaalaa abdiin keessan to'adhamu hin jenne. Gara koo ilaalaa birriin isinii kennan jenne. Fuulli keessan haa ifuu jedhe. Iddoo tokkotti immoo maal jedha? Yeroo hundumaa gooftaatti gammadan. Yeroo hundumaa hiriyaa gaarii qabdanitti gammadan jenne. Yeroo hundumaa maallaqa lakooftanitti gammadan jenne. Yeroo hundumaa teessoo fi taayitaa qabdanitti gammadan jenne. Yeroo hundumaa firoottanii fi naannoo jirtanii fi qilleensa keessa jirtanitti gammadan jenne. Yeroo hundumaa anatti gammadaa. Gooftaan koo isin haa eebbisu. Share, koppiling godhaa. Gooftaan koo isin haa eebbisu. Isinan jaalladha. Lafa argama koo yoo barbaadan yookaan communicate gootanii na quunnamuu yoo barbaadan, iddoon argama kiyyaa yookaas iddoo ani jiraadhu yoo barbaadan mataa seexanaa gararraa fannoo Iyesuus jala mana barumsaa cubbuu fi mana barumsaa dhibaa'ummaarraa kiiloomeetira kitila fagaatee kan argamu daandii jireenya bara baraa geessu walakkaa lakkoofsa bilbila kiyyaa wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6. Gooftaan koo isin haa eebbisu. Gaaffiin isiniif kenna. Assignmentiin isin naaf hojjettan wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 31 kaasee haga 40 asii gadi hojjedhu. Gaaffiin ani bichaan si gaafadhu hin taane, gaaffiin kunis si gaafatu, gaaffii acholitti si gaafatudha. Gaaffiin macaafa qulqulluu 66 xamanne keessaa gooftaa Yesuus kan inni nu gaafatu ishiidha. Wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 31 kaasitii dubbisi. Sana booda buddeena jireenyaa mannaa isa ta'e kan Kiristoos mootummaa Waaqayyoo sana ni dhaalta. Eebbifamaa.